Sodaatini sodaatin malee sodaatin malee sodaatin nani si sodaanne sodaatin malee sodaatin nuuf dirmadhaa jedha sodaatin lammiin bakka jedha without bloodshed there is no freedom jedhe dhangala'uu dhiigaatiin alatti bilisummaan hin jirtu. Dhaloota hegeree Oromiyaa ceesisuu danda'u, dhaloota biyyattiidhaaf wabii ta'uu danda'u oomishuutti jirra. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zooniilee garaagaraa kanneen akka zoonii giddugala Oromiyaa, aanaa Dharraa fi Yaayyaa Gullalleetti, zoonii Harsadee, aanaa Liiban Cuqqaalatti, akkasumas zoonii Lixa Oromiyaa, aanaa Qilxuu Kaarraa fi Sayyoo Nooleetti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganoonni zooniilee beeksisan. WBO'n zoonii Lixa Oromiyaa miseensota haaraa eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Har'i adoolessa 29 bara 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu guyyaa har'aaf jennee walitti qabannee isiniif dhiyeessina hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Abdiin saba Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Dharraa fi Yaayyaa Gullallee keessatti tarkaanfii barsiisaa ta'e loltoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu isaa gabaase. Akka maddoonni odeeffannoo ibsanitti irree fi gaachanni saba Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa godina Kaaba Shaggar aanaa Dharraa ganda Arboo Dasootti adoolessa 22 bara 2026 tarkaanfii fudhateen loltoota impaayera Itoophiyaa hedduu du'a fi madoon adabeera. Gabaasni injifannoo WBO zoonicha irraa bahe kun akka addeessutti tarkaanfii fudhatame kana keessatti loltoonni mootummaa sirna PP eegan 40 battalatti yommuu du'an 32 immoo madoo sasalphaa fi ciccimaan rukutamaniiru. Loltoonni madoo ulfaataan adabaman kunneen hedduun isaanii yaalaaf jecha gara magaalaa godina Salaalee hospitaala Fiicheetti geeffamuu isaanii jiraattonni magaalaa qeerroo bilisummaa Oromootti kan himan yoo ta'u, warreen miidhaa sasalphaan irra gahe immoo magaalaa aanichaatti yaalamaa jiraachuutu himame. Dabalataan loltoonni PP 10 fayyaa isaaniitti lola keessatti qabamuun harka WBO jiraachuu fi mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsa barbaachisuun tajaajila fayyaa dabalatee barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii jiraachuu hoogganni WBO zoonii giddugala Oromiyaa ibsaniiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee AKM 32 hidhannoo guutuu waliin, bireena yookiin PKM 1 yeroorroo hedduu waliin, isnaayipara tokko rasaasa hedduu waliin, akkasumas dhodootuuwwan akka F1 fi ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan hedduun dugda isaanii irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatame kanarraa ka'uun loltoonni PP aanaa Dharraa turan warreen tarkaanficha irraa hafan hedduun faca'aa jiraachuu isaanii eeruun qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ni addeessa. Kunis immoo gariin isaanii waraana bilisummaa Oromoo biratti dhaquun harka kan kennan yommuu ta'u, gariin isaanii kanneen gara maatii ofiitti galanii fi achi buuteen wallaalames hedduun jiraachuun dhagahameera. Bifuma wal fakkaatuun aanuma kanatti adoolessa 24 bara 2026 ganda Salaash bakka magaalaa Adaree jedhamtu cinaatti daandii konkolaataa gubbaatti tarkaanfii WBO'n loltoota mootummaa irratti fudhateen du'a fi madoon adabuu danda'eera. Tarkaanfii kanaanis tiksitoonni sirna PP 4 battalatti kan du'an yommuu ta'u, 2 immoo madoo dandammi hin qabneen adabamuun isaanii ibsame. Qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikamuun dantaa qabsoo Oromoof oolaniiru. Injifannoon irree fi gaachanni saba Oromoo argamsiise jabaatee itti fufuun zoonuma kana aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti tarkaanfii irratti fudhatameen loltoonni PP hedduun du'a fi madoo ulfaataan rukutamuu odeeffannoon qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ni mirkaneessa. Akka maddoonni odeeffannoo ibsanitti tarkaanfiin kun aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Iluu fi Dirree keessatti adoolessa 23 bara 2026 kan fudhatame yoo ta'u, loltoonni mootummaa PP 21 battalatti yommuu du'an 13 immoo madaa'aniiru. Haala wal fakkaatuun humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee diina haleeluun injifannoo argachuu ifoomseera. Odeeffannoon gabaasa injifannoo WBO irraa argame akka addeessutti WBO'n zoonii Harsadee godina Baha Shaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa bakkoota garaagaraa 5 keessatti tarkaanfii jajjabaa
fudhateera. Tarkaanfiin kun adoolessa 27 bara 2026 gara galgalaa kan fudhatame yommuu ta'u bakkoota akka ganda Adulaalaa, Liiban Gaadullaa, Gogeetti Gooroo akkasumas ganda Jaarraa Gooroo bakka lamatti gaggeeffamu hoogganni waboo zoonii Harsadee ibsaniiru. Haal kanaan loltoonni PP 35 battalatti yoo du'an 40 ol immoo madoo sasalphaa fi ciccimaan rukutamuun isaanii mirkanaa'eera. Dabalataanis loltoonni 3 fayyaa isaaniitti qabamuun booji'amanii harka waboo jiraachuu ajajoonni waboo bakkichaa himaniiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee keemmi 14 hidhannoo guutuu waliin, qawwee duubatti hafan 2 rasaasa hedduu waliin akkasumas dookumantiiwwan adda addaa dabalatee loltoota mootummaa irraa hiikamuun moona qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasifameera. Injifannoon abdiin saba Oromoo waboon galmeesse haala boonsaa ta'een itti fufuun guyyuma kana zoonii lixa Oromiyaa keessattis tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argamsiiseera. Akka odeeffannoo maddeen irraa argamanitti godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Guujii daandii gurraacha irratti adoolessa 27 bara 2026 barii barraaqaan tarkaanfiin barsiisaa ta'ee loltoota mootummaa irratti fudhatamuu hoogganni waboo zoonii lixa Oromiyaa ibsaniiru. Tarkaanfii kanaan loltoonni PP muraasni du'a fi madoon kan adabamte yoo ta'u qawwee keemmi 2 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikamuun dantaa qabsoof ooleera. Bifuma wal fakkaatuun zoonuma kana godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyoon Oolee bulchiinsa magaalaa Kolbaa keessatti adoolessa 25 bara 2026 tarkaanfii waboon tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen qawwee keemmi 6 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasiseera. Hooggannii fi qondaalonni waboo zooniilee akka jedhanitti hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti tarkaanfiin humnoota mootummaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu dubbatu. Naannolee Kaaba Shaggar, Dharraa fi Yaayyaa Gullallee, Baa Shaggar, Liiban Cuqqaalaa fi Lixa Wallaggaa, Qilxuu Kaarraa fi Sayyoon Oolee keessatti jiraattonni humnoota mootummaan hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman kanneen gammachuudhaan simatanii hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa gahutti waboo cinaa akka dhaabbatan waamicha isaanii dabarsaniiru. Waboon zoonii lixa Oromiyaa miseensota haaraa eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara hojii itti aanuutti bobbaasuu isaa beeksise. Akka ibsa hooggansa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa mooraa leenjii waboo keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een gaggeeffame. Marsaan kunis maqaa marsaa imala haqaa jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u sirnicha irratti hooggantoonni zoonichaa, leenjistoonnii fi miseensonni waboo argamuun isaanii ibsameera. Odeeffannoon qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka mul'isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa, tarsiimoo hojii waraanaa, mala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Dhangala'uu dhiigaatiin alatti bilisummaan hin jirtu hin dhuftu. Kanaafuu gatiin bilisummaa fiduu danda'u dhiiga. Baay'ee qaaliidha jechuudha. Bilisummaan baay'ee qaaliidha. Saniif isinis waan qabsoon isinirraa barbaaddu kaffalaa. Leenjiin kun miseensonni haaraan dirree leenjii keessatti gahee isaanii gahumsaan bahuu akka danda'aniif qophaa'uu isaanii leenjistoonni moorichaa ibsaniiru. Wanneen seenaa keessan xureessanii fi wanneen amaloota farra warraaqsaa warreen ta'anirraa fagaadhaa. Amaloota warraaqsaatiin cuuphamaa. Yoomiyyuu yaada ni mo'anna, yaada ni injifanna jedhu qabaadhaa. Oromoon akka sabaatti, waboon akka waraana sabaatti. Sirna eebbichaa irratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin cimina jaarmiyaa tokkoo kan murteessu maqaa qabaachuu qofaan osoo hin taane kaayyoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojii irra oolchuu isaatiin ta'uu irratti kan xiyyeeffatanidha. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala walirraa hin cinneen gaggeessuun cimina ijaarsaa, tokkummaa miseensotaa fi kutannoo hooggansaa kan calaqqisiisu ta'us himaniiru. Haasaawwan sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaanii fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaateera. Leenjistoonni moorichaa gama isaanii irraa akka jedhanitti leenjiin yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii ga'umsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessa isa tokko ta'uu ibsanii miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun
dhaamaniiru. Sirni eebbichaa ergaa baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina guddaa hawwuun xumuruun isaa kan ibsame yoo ta'u, mooraan leenjii waboo zoonii lixa Oromiyaa gara fuulduraattis hojii ijaarsa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjiilee garaagaraa itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa hoogganni zoonichaa ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun har'aaf qabnu kanumaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.